Nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii furtuu dhalootaa miidiyaa for akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'as immoo gaa dhufeen jira. Har'a immoo waan tokko isiniif ibsuun dhufe. Egaa jalqaba irratti waan hundumaa dura dhiifama jechuun jaalladha obboloota kanaani. Wanti uumame wayii tokko jira. Isaan dhimma kana hin beekani. Ani garuu nan beeka. Akkas gara torbee lamaa ga'eera wanti kun jechuudha. Innis hanga obsa namaa. Namni jireenya isaa keessatti egaa miidiyaa kanarrattii fi jireenya isaa keessaa akka dhuunfaatti yookaan immoo insaayidiin isaa yookaan keessatti lawustii sadhan sana jechuudha. Keessoon isaa maal fakkaata? Isa jedhamu namoota lamarratti namoonni kun miidiyaa irratti namoota baay'ee obsa qabanidha. Achi maaliif mee obsi isaanii hangam deemaa kan jedhuufiin waan guddaa ani akka kootti waan guddaa natti ta'eera. Isaan garuu dhimma kanarratti dammaqanii waan jiran natti hin fakkaatu. Asumaanis dhiifama isaaniin jechuun jaalladha. Egaa miidiyaa irratti baay'ee nama gorsuu obsa qabaadhaa wal danda'a namoota jedhanidha waan ta'eef karaa keessaa hammam wal danda'imsi kun jira. Wustii yookaan immoo keessoodhaan akkam hammam akka jedhan sanarra jiru kan jedhuu fi jara kana maaliif hin ilaalu kan hin jedhu murteeffadhe. Viidiyoo kana gadhiisuudhaaf bahee viidiyoo hojjechuudhaaf naaf mijataa miti. Sagalee dhumaan immoo akka kanatti kaa'uudhaaf illee naaf mijataa miti jechuudha. Har'a akka carraa ta'e sagalee firii ta'ee waraabuu waan argadhee fi akkaataa kanatti dhufe jechuudha. Obboloonni kun egaa dhugaa baay'ee isaanan dinqisiifadha. Garuu dhugaa dhiifama isiniin jedha. Namoota baay'ee sin jaalladhu sin kabajudha. Dhugaa Waaqayyoo baay'een sin jaalladha baay'een sin kabaja amma immoo caalaa dhumattan sin jaalladhee sin kabaja jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaani. Jireenya keenya keessatti ilmi namaa hammam obsa qaba yookaan immoo hagam obsa qaba jennee gaafa laallu sanuu bara kana hojii mana madaamii keessa taa'anii sanuu jechuudha. Egaa namoonni kunis eenyudha yoo jettani obboleetti keenya Asteer TUMN fi jalduu miidiyaa akkuma kanallee Odaa Bisil kan jedhu jalduu miidiyaa waan Odaa Bisil kan jedhu kan qabdu jechuudha. Baay'ee nama obsa qabdu. Dhugaa Waaqayyoo baay'een ishii jaalladha baay'een ishii kabaja maaliif sagaleen ishii dhagaameen quufamu dhugaa dubbachuuf jajuuf miti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Na wanta ta'ee asumaanitti aanee isiniif dubbadha garuu dhiifama isiniin jedha. Hin beeku asin dhimmatti iyyuu godhattanii dhiisuu dandeessu ani garuu keessa kootti baay'ee tokko gaaf sana rifannaa guddaa keessa jira. Hunduma caalaa xajjoo jechuudha yookaan immoo haadha miidiyaa jalduu miidiyaa yookaan Odaa Bisil jechuudha. Baay'ee tokko sagalee guddaatti dubbadhe jechuudha. Innis akkana ta'ee ture. Akka carraa ta'ee anaaf Asteer guyyaa tokko sa'aatii liivii seennutu ture. Ani sa'aatiitti naa baafame sana kan Asteer sana bakka Asteer seena jedheen galgala Asteer wajjin dubbannee turre akka carraa jechuudha. Seeni naan jettee okeedheen anamma nan seenaa jedhee yaadeen ture. Akkuma kanammoo jalduu miidiyaa seente jechuudha. Amma gaafa isheen seentu dhaqeetanii akkam hojjettu Asteertu dubbii qaba baqa Asteeridha kan balleessedheen baay'ee tokko hin game jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo jecha tokko yoo isheen jecha hamaa natti deebisteetti ta'e jechuudha. Dhugaa jaalala furtuu koo maaltu ta'e dhugaa Waaqayyoo baay'een ishee dinqisiifadhe jechuudha. Asteer maal goote ani koo jaasheen raftuufani anaan kaleessa dubbanne akkamitti seenta akkamitti Asteertu balleessa baqa amma jettanii geessan dhimma keetiin jedheeni. Isaan booda baay'ee dhiifama Odaa yookaan immoo jalduu miidiyaa jechuudha. Baay'ee tokko jechuun bakka amma dhiistee buutuu irra geesse jechuudha. Amma garee keessaa liiftii gaafa qabadhu gara gareettis na deebiste ammas deebisee liiftii qabadhe jechuudha. Hamma kana qixxee dhugaa dubbachuudhaaf yoo ishiin jecha hamaa tokko natti dubbatteetti ta'e jechuudha. Maaliifani namoonni baay'ee argeera namoota baay'ee miidiyaa irratti iddoo mul'atan namoonni baay'ee fuulduratti bakka mul'atan qofatti waan jecha bareedaa afaan dhadhaa dibatanii kan dubbatan baay'een jiru. Garuu obboloonni kun dhugaa Waaqayyo waliif obsa qabaadha wal danda'an isaanii jecha asirratti dubbatan qofaaf osoo hin taane dhugaadhumatti hojiidhaan isaan irratti argeen jira. Egaa guyyaa sana liiviillee seentee daftee immoo buute jechuudha. Seeni baqqaatti achi ammoo kanatti immoo Asteer dhufte. Asteeris maal hojjetti bakka karaa keessa hin seenu jedheen dhimma keetiin seenu hin jedheeni jechuudha.
እና akka carraatee WhatsAppiin koo bilbila kanarra waan jiruuf malee sagalee isaanii gidduu gashuu yaaleen ture naaf hin danda'amne. Obsa xajjoon achi keessatti akkaataa dhimma mataa keetii seentee dhiifatte inni kun anaan nan laallatu buute maal taate maaliif isaatiin hin kabajamu naamna kana jedheeni dhugaa waaqayyo akkasumatti koo furtuu koo akkaataatti ishiin naa deebisaa turte jechuudha. Dhugaa waaqayyo baay'ee si dinqisiifadha. Baay'ee si kabaja. Jaalala kabaja guddaa sii qaba. Dhugaa durayyuu keessa kootti ana biratti kabaja guddaa qabda. Hammallee dhugaadha. Baay'ee kabaja guddaa siif qaba. Obboloota koo hunda keessanuu jaalala kabaja guddaa isiniif qaba. Garuu gochi keenya yookaan immoo hojiin keenya akkuma kana akkuma isa miidiyaa irratti jennu keessoodhaanis yookaan immoo keessa keessaan akkaataatti dubbiin keenya waliin deemsi keenyallee akkuma kana akka ta'u asumaanillee dhaamsa koo dabarfachuu barbaada. Kanaaf egaa Asteeris dhuftee booda egaa haadha kocha gaana dhiise astuun yeroo dubbattu gaashiin nama qoosaadhaan kan ishiin nama bittochuudha. Dhuftee qaachiin booda nan seene. Kanaaf guyyaa sanaa tarii illee yoonatti aartaniittu ta'e sinni nu banne tarii hin beeku gaanatti mufattaniittu ta'e ani garuu waanan godheefan qaba. Asumaan daawwattoota fuulduratti kun obboloota keessan fuulduratti dhiifama isiniin jedha. Odaa miidiyaa yookaan immoo jalduu miidiyaa waan jechuudha. Akkuma kanaa Asteer MN dhiifama guddaa isin gaafadha yoo natti gaafsan natti qabamtaniitu ta'e jechuudha. Ani garuu yeroo baay'ee jecha keessan dubbii isin dubbattan sanatu hammam akkasin obsa qabdan moo akkuma dhaloonni wal danda'aniif jecha kana fayyadamtu kan jedhuufani jecha kana qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf yoo natti mufattanii jiraattanii dhiifama guddaa isin gaafadha. Kanaaf dhugaadha obboloota kanarraati barumsa guddaa baranna jechuudha. Maaliif dhugaa hin beeku dhugaa waaqayyo maaliif faayidaadha wanti kun ishiin saatii barbaadde ani saatiin barbaada garuu saatii sanatti hin buute jechuudha dhugaa waaqayyo maaliif bakka kootu seenan dhiise ergas daqiiqaa ho'i waraabdeet hin buute jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf taana eenyumtuu kana hin godhu isa keessattuu dhugaa wanti baay'ee na ajaa'iba jechuudha. Jecha hamaa tokkoon dubban furtuu koo maaltu bade Asteerti dubbii qaba naan jedheen Asteer maal balleessite Asteer maal goote ishiin yeroo hundaa ganama waan hin argamneef yeroo kamiyyuu akkasuma goona kanaafidha maaltu bade bakka waan akkasii kana kanaaf baay'ee sin dinqisiifadha baay'een sin jaje dhugaa jajuu jechuun bakka ajaa'ibsiifadhe dinqisiifadhe dhugaadhumatti sin bakka eebbifamaa galatoomaa. Hundumti keessan obboloota koo garuu obboloonni kun akka addaatti baay'ee argitanii waan jennu sana hojiirra oolchuun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Hammam akka ta'e jecha qofaan otoo hin taane hojiidhaanis amma gaafsan akka sanatti yeroo itti dubbadhu dhugaa waaqayyo dubbadhee ka'een immoo keessa kootti na sodaadha jechuudha. Maallatti deebistee xajjoo jechuudha. Yookaan jalduu miidiyaa baay'ee tokko rifadha jechuudha. Dubbadhee ka'een baay'ee tokko rifadha jechuudha. Ishiin garuu jecha hamaa tokko illee natti hin deebisne baay'een sin galateeffadha galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Kanaaf egaa jireenya keenya keessatti dhugaa dubbachuuf taanaan obsi bu'aa guddaa qaba. Obsuun keenya immoo faayidaa guddaa nuuf qaba jechuudha. Akkaataatti namoota wajjin walitti dhufeenya keenya jireenya keenya fooyyeffannu waaqayyoon gaditti barbaachisaadha jechuudha. Ani dhugaa guyyaa sanaa waan baay'ee ani jireenya koo keessatti bu'aa ba'ii jireenyaa keessatti obsa qabda naan jedhu namoonni. Ani garuu ijoollota yookaan obboloota kana lamaan irraa hammam akkan baradhe anatu beeka jechuudha. Maaliif hammuma jedhan sana ga'anii argaman jechuudha. Maaliif yeroo namni tokko dhaqee sin rakkoo qabdu amma jettan hin geessanii miidiyaa qofa irratti yeroo jedhetti dubbadhu maaltu bade maadha furtuu koo malee dhimma kee jechuu dandeessi. Bakka kun dhimma hojiidha dhimma kee jechuu dandeessi ture. Kanaaf waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa kanuma caalaatti itti fufaa isiniin jechuun jaalladha. Dhugaadhumatti jaalala jechuun tokkummaa jechuun wal gargaaranii guddachuu jechuun isa kanadha jechuudha. Obboloota baay'ee argineerra walumaa galatti obboloonni miidiyaa kanarratti wal gargaaraa jirtan gartuun kun baay'ee tokko namatti toltu asumaan hunduma keessanuu jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisuu obbolummaan jaalalli jechuun isa kanadha. Kanaaf jabaadhaa itti fufaa wal danda'uu waliif obsuu jechuudha.
dhugaa baay'ee tokko anaaf keessumattuu isin dhugaa gartuun kun anaaf keessumattuu yeroo gadda koo nafaana gadda koo boossanii maal jettanii obboloonni haarawaa dabalamtanillee gaasa kanaa dhimma kana beekuu dhiisuu dandeessu. Obboloonni dura turtan gaafa ani gaddeetti gaafa immoo gadda kana keessatti illee gara biyyaatti imaleellee wanta baay'eedhaan hojjettanii na bukkee dhaabbattanii isin hundi keessanuu naaf galatooma. Dhugaa baay'een isin dinqisiifadha. Kanaaf egaa Astuu fi Odaa yookaan immoo Jalduu Miidiyaa dhugaa ammallee irra deebi'ee dhiifaman isiniin jedha. Dhugaa erga isinillee suman sagalee isinii qabullee wanti sun keessa kootiin nan sodaachan sagalee isinii qaba. Firii ta'ee sagalee isinii qabu kan isin faana haasa'uudhaaf natti hin tolle jechuudha amma dhimma kana baasee dubbadhutti. Kanaaf egaa obsi keessan dhugaa Waaqayyoo baay'ee namatti tola. Bara keessanitti jireenya keessaniif mana keessaniif bultoo keessaniif illee obsi kun akkasumatti itti hafuuf gaafa gara biyyaatti galtanillee jireenya sooshaal laayivii namoota wajjin jiraatanii uummata yookaan hawaasa keessa jiraatan keessatti illee obsi kun cimsee itti hafuun dhaamsa isiniif qaba. Baay'een isin dinqisiifadha dhugaa dubbachuudhaaf taanaanii eebbifama. Kanaaf egaa kana fakkaata. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhugaa baay'ee tokko Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha hunduma keessanuu. Egaa sagalee itti aanu waluma wajjin dhaggeeffannetti eebbifamna. Turtii gaarii. Immoo balbala nuuf banuudhaaf nu gargaaruudhaaf kadhata keenya hundumaa irratti deebii nuuf kennuudhaaf nu wajjin jira. Isa kanaaf galanni guddaan haa ta'u. Iddoo jirtan hundumaatti fuula Gooftaa deddeebi'aa kan jirtan tajaajilamaa kan jirtan kadhachaa kan jirtan Gooftaa barbaaddachaa kan jirtan irkoon keessan kanatti kooluu galtan Gooftaa isiniif kan ta'e amanannaan keessan Gooftaa kan ta'e abdiin keessan Kiristoos kan ta'e waan biroo kan hin qabne firaannan darbettanii yaaduu kan hin dandeenye qabeenya keessaniin karaatu naaf banama jettanii yaaduu kan hin dandeenye qabeenya keessan beekumsi keessan irkoon keessan hundumtinuu Gooftaa isiniif kan ta'e yeroo hundumaa fuula isaa kan deddeebitan qulqulloonni nageenyi Waaqayyoo ammas isiniif haa baay'atu. Waaqayyo amanamaadha. እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ታማኝ የሆነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። ለሚታመኑበት እግዚአብሔር ታማኝ ነው። የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ይላል መጽሐፍ ሲናገር። የእግዚአብሔርን ስም ጠርተን እንድናለን። መቃ Waaqayዮ ዋመኔ እንፈይና ከናፉ ጋሩማ Waaqayዮ ኢሰኑፍ ባየቴን ገርጋርሰ Waaqayዮ ኢሰኑ አርገቴን ደርቡኑፍ ተራ ወንቶኒ ባየን አከን ደርብኔ ወንቶኒ ባየን አከኑቲ አረንገኘ ዮ ከራርቲ ኑት ባየተን ዮ Waaqayዮ ገሩ ጉፉኑ ዱራ ካሴ ቶኮ ኬኝ ሀርከ ቀቤ nu gargaaree nu qofa osoo hin ta'in iddoo hojiitti maatii gidduutti jireenya keenya wantoota nu qunnaman gara jireenya keenyaa dhufan hundumaa seexanni lola nurratti bane hundumaa nu daangeessuudhaaf isa wajjin Waaqayyo wajjin akka hin deddeebine nu gochuudhaaf wantoota gara jireenya keenyaa dhufan hundumaa isa kana darbuu hin danda'u maaltu naaf wayya dhimma irratti jennu ijoollee Waaqayyo gara isaa yemmuu ilaalan Waaqayyo gidduu galee tokko amantoota gargaareera. Kanaafu Waaqayyo isa yeroo kadhatan ijoollee isaatiif balbala banu waan isaan jalaa bade hundumaa akka argatan balballi isaaniif akka banamu waan barbaadaniin Waaqayyo mana isaanii kan guutu ijoollee Waaqayyooti. ለሚያንኳኳ ሰው ይከፈታል ለሚፈልግ ሰው እግዚአብሔር እንዲያገኝ ያደርጋል አይኖቹን ይከፍታል ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን እግዚአብሔር ትልቅ ነው በከበበን ነገር ላይ በሚፈልገን ሁሉ ነገር ላይ እርሱ የበላይ ነው ጎፍታ ገናፍ ገለኒ ፊ ወልፍን ጉዳን ሃተው ወልዳ ከነ ግዱቲ ወልት ቀበምተኒ ፉሎ ጎፍታ በርባደቻ ከንቱርተን ቁልቁሎኒ ገርጋራምተኒ ጉያራ ከንጌሰን አከ ጎፍታን ስን ገርጋሪ ግዱ ሲኒፍ ገል akkasumas immoo kadhanne keessan kan isiniif kadhatamaa turee fi kadhachaas kan turtan Waaqayyo amanamaa waan ta'eef karaa hundumaan isin gargaara akka jiruu fi boorus akka gargaaramtan kadhanne keessan inni
yeroo ammaa baroota dhufan hundumaa keessatti isin gargaaree akka isin ceesisu beekamaadha. Namoonni maqaa waaqayyoo waammatan hin fayyu waan ta'eef tajaajilaa kan jirtan akkasumatti bara keessan ijoollummaa keessan dargaggummaa keessan gooftaadhaaf kennitanii waldaa gaggeessaa kan jirtan tajaajilaa kan jirtan sosocho'aa kan jirtan kallattii hundumaan gooftaan isiniif caalee waan hundumaa dhiiftanii gara gooftaatti deebitanii dhaloonni gara sagalee waaqayyootti akka deebi'u gochaa kan jirtan tajaajiltoonni gidduu kanatti argamtanii dhaloota tajaajilaa jirtan hundumti keenya waaqayyo fuula isaa deddeebi'aa jirru balbala nuuf banuun isaa beekamaadha. Nu gargaaruun isaa beekamaadha. Warra harka kaafatanii gooftaadhaan harka koo qabi jedhanii waaqayyo harka qaba hin dhiisu. Waaqayyo hin dhiisu. Wantoota isin sodaachisee fi nu sodaachise irratti waaqayyo humna nuuf kenna. Amantiidhaan nu ceesisa. Kanaafuu gooftaan kun amanamaa waan ta'eef inni jiraataa waan ta'eef yeroo hundumaa gaarummaa isaa yaadaa akka nu gargaaruu fi inni fuula gooftaatti dhiheeffanne hundumtuu immoo akka nuuf ta'u balballi akka nuuf banamu amanuutu nurraa eeggama. Kadhanneetuma irraanfannaa miti eeguutu nurraa eeggama. Waaqayyo kanan gaafadhe naaf ta'a. Jireenya koo irratti maqaa waaqayyoo waameera. Maatii koo irratti maqaa waaqayyoo waameera. Jireenya koo irratti, gaa'ela koo irratti, mana koo irratti, ba'uuf galuu koo irratti maqaan waaqayyoo waamameera. Sagaleen waaqayyoo natti dubbatameera. Sagaleen kakuu naaf dhufeera. Ergaan naaf dhufeera. Sagaleen waaqayyoo kana qabadhee bara koo hundumaa gammachuutti nagaatti akkaan jiraadhu. Balballi naaf banamee akkaan jiraadhu, gargaaramee akkaan jiraadhu nan beeka. Maaliif amantiin qaba? Amantiin nan jiraadha. Namni qajeelaan amantiidhaan waan jiraatuuf. Amantiidhaan gara amantittis waan guddatuuf. Haala isa marseen fudhatamuu hin danda'u maaliif waaqayyo amanannaa isaa waan ta'eef. Yeroo hundumaa kan abdii godhatuu fi kan itti kooluu galu waaqayyo inni waaqaaf lafa uume hundumaa kan danda'u gooftaa gooftootaa isatu harka ijoollee isaa qabee jira waan ta'eef yeroo hundumaa balbala nuuf banamu gargaarsa waaqayyo biraa nuuf dhufu isa nuuf hin danda'amin isa nuuf hin danda'amne isa namoota naannoo keenya jiraniif hin danda'amnee fi firoota keenyaan dandeettiif qabeenya keenyaan hin danda'amne balbala nuti ofii keenyaaf banachuu hin dandeenye waaqayyo jireenya keenya irratti bane nagaa nuuf kenne boqonnaa nuuf kenne isa tajaajiluun akka nuuf ta'u hojii isaa mul'ata nutti kenname ayyaana nutti kenname faarfannaa nutti kenname lallaba nutti kenname gorsa nutti kenname ayyaana waaqayyoo kan fayyisu isa nu keessa jiru seexana irratti aboo nuuf kenname hundumaan mana isaa keessatti hojii waaqayyoo hojjechuu akka dandeenyu mul'ata nutti kenname hundumaan darbuun akka nuuf ta'u waaqayyo guyyaadhaa gara guyyaatti ayyaana isaatiin nu gargaara. Kanaafuu afaan seexanaatii si baasee inni si fayyise waaqayyo har'aas si wajjin jira. Isa si wajjin jiru, isa na wajjin jiru, isa harka kee qabee jiruuf harka koo qabee jiru waaqayyo abbaa isa fannoo irratti dhiiga isaa nuuf dhangalaasedha. Karaatti gortu hin dhabin. Yaaddoodhaan marfamtee seexanaaf balbala hin banin isa siif yaaduutu si wajjin jira. Isa si gargaaruu danda'utu si bukkee dhaabbatee jira. Dabarsee sin kennu yaaddoo keetti. Dabarsee sin kennu warra sirratti kaan irratti. Dabarsee sin dhiisu seexanaaf, jallootaaf, cubbuudhaaf, hamminaaf. Qilleensa naannoo keetii bubbisaa jiruu fi galaana isa ka'aa jiru hammina isa addunyaa irratti mul'achaa jiru. Dhukkuba hamaa namoota sammuu namootaa qabee jiru nagaa dhabuu isa kanaaf dabarsee hin kennu waaqayyo ijoollee isaa. In fayyisa nagaatti akka isaan jiraatan boqonnaadhaan akka isaan jiraatan waaqayyo isaan gargaara. Ijoollee kakuu dhiigaan kan fayyan gooftaadhaan kan gargaaraman moo'icha kan argatan du'aa ka'uu Kiristoos Yesuusiin wajjin kan ka'an jireenya du'aa ka'uutiin kan jiraatan ijoollee waaqayyo yeroo hundumaa gargaarsa waaqayyootiin ayyaana Kiristoosiin nagaa qabu. Wanti dhufuuf jiru hammam fedhe yoo ulfaate iyyuu waaqayyo dhaloota isaa dabarsee hin kennu. Galaana keessatti si oolchuudhaaf, qilleensa keessatti si oolchuudhaaf, ibidda keessatti si oolchuudhaaf waaqayyo sagalee isaatiin sitti dubbateera.
Yaaqoobiin kanaaf sin dhiisu jedheeni. Ani sin dhiisu. Anaatu si uume sin dhiisu. Si wajjin hin jira sin dhiisu. Galaana keessatti sin dhiisu. Ibidda keessatti sin dhiisu. Waaqayyo rakkina keessatti sin dhiisu. Haalota rakkisaa keessatti gooftaan sin dhiisu. Gooftaa Yesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan haa ta'u. Kanaafuu gooftaa kanaan gargaaramtanii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf carraa kana kan argattan gooftaan kan isin gargaaree amantoonni iddoo jirtan hundumaatti nagaan gooftaa dabalee daddabalee isiniif haa ta'u. Sagalee waaqayyoo har'a wal wajjin ilaallu. Mata duree dhiisii gabjadhi nagaa qabaadhu kan jedhu wal wajjin ilaalla. Dhiisi gabjadhi nagaa qabaadhu. Gooftaa Yesuus Kiristoosiif galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Wal wajjin kadhannee sagalee waaqayyoo wal wajjin ilaalla. Sagalee waaqayyoo guutummaan guututti nama fayyisa. Guutummaan guututti jireenya namaa fayyisuu kan danda'u sagalee waaqayyooti. Guutumaa guututti nagaa namaaf kan kennu, jireenya namaaf kan kennu, boqonnaa namaaf kan kennu, karaa kan namatti argisiisu sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo jechuun waaqayyo jechuudha. Sagalee waaqayyoo inni nurratti dubbatamu waan du'e gara jireenyatti waama. Abdii namootaa isa badee jiru gara jireenyatti waama. Jireenya namaa isa faffaca'ee jiru walitti qaba. Waaqayyo ajaja baasa sagalee isaatiin. Sagalee isaatiin gooftaan ajaja siif baasa. Ajaja siif baasee faffaca'aa kee walitti qabee isa waliin qixxaatiin wal qixxeessee mana isaa keessa si dhaabee miila kee dhoqqee keessaa cubbuu keessaa baasee kattaa jiraataa kan ta'e sagalee isaarra Kiristoos irra si dhaabee waaqayyo si gargaara, na gargaara. Isaaf galanni ulfinni haa ta'u. Waaqayyo gaarummaa isaatiin nu wajjin waan jiruuf galanni ulfinni guddaan maqaa isaatiif haa ta'u. Dhiisi gabjadhi nagaa qabaadhu. Galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaartee guyyaa har'aa kana waan nuuf kenniteef gargaarsi kee nu wajjin waan jiruuf ayyaanni kee nu wajjin waan jiruuf ulfinni kee nu wajjin waan jiruuf balbala jireenyaa waan nuuf banteef karaa hundumaanis waan nu gargaarteef galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan siitu nu gargaare ayyaana kee siitu nurratti dhangalaase haala hundumaa gidduutti harka qabdee nu ceesifteerta. Sagantaa darbe hundumaa irratti immoo waan si kadhanne hundumaa irratti waan nuuf argamteef dhaloota waan gargaarteef tokkoo keenya waan gargaarteef galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Waldaa waan gargaarteef halleluuyaa namoota rakkatan waldaa kiristaanaa tajaajiltoota amantoota maatii isaanii tokkoo jireenya keenya hundumaa irratti araarri kee waan baay'ateef fayyisuun kee waan dhufeef balballi waan nuuf banameef sagalee keetiin waan nutti dubbatteef sitti ciccinee si wajjin jiraachuun karaati nutti argisiifte hundumaa irra deebuun akka nuuf ta'u waan nu barsiifteef maqaa gooftaa Yesuusiin galannii fi ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ammas si kadhannaa yeroo hundumaas immoo si wajjin jiraachuun nuuf fayyina. Yeroo hundumaa si wajjin ba'uun si wajjin deddeebi'uun nuuf jireenyadha. Ofii keenyaan deemnee eessayyuu ga'uu hin dandeenyu. Yoo sitti maxxannee jiraanne ija godhachuu dandeenya. Jireenya keenyaas illata. Ija godhachuu dandeenya, guddachuu dandeenya, darbuu dandeenya. Cubburraa fayyuu dandeenya, rakkinarraa fayyuu dandeenya. Yoo ati nu gargaarte harka keenya qabde, qilleensi nurratti ka'e, bishaan nu marsee jiru, haalonni hundumtuu nu hin abboomamu. Si wajjin jiraachuun, si wajjin sosocho'uun, balbaloonni akka nuuf banaman nagaa argachuun akka nuuf ta'u waan ati nutti dubbatteen gara fuulduratti sosocho'uun akka nuuf ta'u nu gargaara. Yeroo kanatti maqaa gooftaa Yesuusiin tokkoo keenya ayyaana kanaan akka guuttu, ayyaanni gabii akka nu argatu, gabii argachuun akka nuuf ta'u, boqonnaa argachuun akka nuuf ta'u. Boqonnaa dhabuudhaan si dhiifnee sirraa fagaachaa jirra. Nagaa dhabuudhaan, amantii dhabuudhaan gungumaa jirra. Iddoo nu keessa iddoo nu dhaabde dhaabbachaa hin jirru. Achirraa kaane
Arrammoo gara keetti deebi'uun akka nuuf ta'u. Isa nutti dubbatteen sosocho'uun akka nuuf ta'u. Sagalee keetiin amantiidhaan guutamuun akka nuuf ta'u. Balbala nuuf banteen ba'uun akka nuuf ta'u. Namni si wajjin ba'ee galu dheedicha argata. Ooloonni kee dheedicha argatu. Iddoo argatu. Boqonnaa argatu. Isaan ittiin dhiphatu. Isaan hin hidhamani. Balballi isaaniif hin banama. Hin gargaaramu. Kanatti dubbatteetu isaan argata. Kan seexanni isaan irratti dubbate, kan seexanni isaaniif mijjeesse, balbaloonni isaan irratti hojjechuu hin danda'ani. Arras maqaa gooftaa Yesuusiin hafuurri kun akka nu argatu, ayyaanni kun akka nu argatu, maqaa gooftaa Yesuusiin yeroo kanatti siin kadhaa Waaqayyo Abbaa. Haalleluuyaa, haalleluuyaa. Gooftaa Yesuus Kiristoosiif galanni ulfinni haa ta'u. Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo amanamaadha. Gabii dhabdee raafamaa kan jirtu, haalota adda addaatiin ba'aan sirratti baay'atee kan jirtu, abdii dhabdee jiraachuudhaaf, humna dhabdee kadhachuudhaaf, gara gooftaatti deebi'uudhaaf humna dhabdee, hafuura dukkanaa biyya lafaatiin qabamtee kan jirtu, ba'aan sirratti baay'atee karaatti deemtu kan wallaalte, abjuun keessi jalaa badee raafamaa kan jirtu, hirriiba dhabdee kan jirtu, jaalala Kiristoosiif qabdurraa kuftee kan jirtu, cubbuu keessa deddeebi'aa kan jirtu, ija keessarraa kaafattee waan hin taanerra ija kee kaawwattee kan jirtu, gargaarsi Waaqayyoo, araarri gooftaa, ulfinni Kiristoos, sagaleen Waaqayyoo achii butee si baasa. Waaqayyo gara koo koottu siin jedha, gara kootti deebi'i. Anaatu siif jireenya. Anaatu siif jireenya, gara kootti deebi'i. Anaatu siif nagaadha, gara kootti deebi'i. Na tajaajili, fuula koo deddeebi'i. Inni karaa du'aati. Inni karaa badisaati. Inni karaa si balleessu. Inni karaa anatti gargar si baasu. Isa dhiisii gara kootti deebi'i. Iddoo jireenyaatti deebi'i. Iddoo ulfinaatti deebi'i. Iddoon itti si gargaarutti deebi'i. Karaa seexanaarraa, yaada mataa keetiif yaada namootaarraa gara kootti deebi'i. Balballi akkasiif banamu, jireenyi akkasiif ta'u, ulfinaan jiraachuun akkasiif ta'u, karaa dukkanaa, karaa hamminaa isarraa deebi'i. Yeroo san nagaa argatta. Yeroo san ulfinaan deddeebita. Yeroo san gabiin jiraatta. Karaa hamminaa dhiisii gara kootti deebi'i siin jedha gooftaan. Inni karaa du'aati, gara kootti deebi'i. Iddoo kadhannaa keetti deebi'i. Gara sagalee kootti deebi'i. Iddoo aarsaa keetii qulqulleessi. Yaada kee qulqulleessi. Amantitti, ulfina sagalee Waaqayyootti gara sagalee kootti deebi'i. Iddoo aarsaa keetii sirreeffadhu, gara kootti deebi'i. Iddoon siif kenne achi dhaabbadhu, achitti siin gargaara, ulfinatti siin baasa. Kan sirratti dubbatame sin dhaalu, kan seexanni sirratti dubbate sin dhaalu, isa si doorsisaa jiru irratti moo'icha siif nan kenna. Ulfina kootiin siin ceesisa. Iddoo keetti deebi'i. Qilleensa sirratti bubbisaa jiru isaan fudhatamtee hin badin, sodaadhaan fudhatamtee amantii hin dhabin. Moo'ichi si biraa, ana biraa siif hin dhufa. Gargaarsi ana biraa siif hin dhufa. Gara kootti deebi'i. Yeroo san gabiin, nagaan, boqonnaan siif ta'a siin jedha gooftaan. Deebi'i. Raafama garaa garaatiin guutamtanii kan jirtan, mana Waaqayyootii gara biyya lafaatti deebi'aa kan jirtan, hafuura hin taaneen guutamaa kan jirtan, Waaqayyoo gara mana isaatti akka deebitan, gara ulfina isaatti akka deebitan,
gara iddoo inni isin kaa'etti akka deebitan, gara qulqullummaatti, gara yaada waaqayyootti, gara sagalee isaatti akka deebitan gooftaan isin waama. Gara koo deebi'i. Isa dhiisii deebi'i. Isa si balleessu san dhiisii deebi'i. Gara du'aatti si harkisaa jira. Gara badisaatti si harkisaa jira. Dhiisii deebi'i. Yaaddoon guutamtee, cubbuudhaan guutamtee, raafamaan guutamtee, irriiba dhabdee, yaada biyya lafaatiin guutamtee, oduu sobaatiin guutamtee raafamaa kan jirtu, nagaa dhabaa kan jirtu, boqonnaa kan hin qabne, boqonnaan malee jiraachaa kan jirtu, gabii dhabdee raafamaa kan jirtu, anarraa fagaattee jireenya koo dhiiftee hin deemine gara kootti deebi'i. Yeroo san boqonnaa argatta. Siif anaatu boqonnaadha. Siif anaatu jireenya. Jireenya koo siif kenneera. Nagaa siif dhiiseera. Boqonnaa siif kenneera. Gara kootti deebi'i jedha gooftaan. Waaqayyoo gara kootti deebi'i. Waaqayyoon kadhachaa waldaa keessa osoo jirtanii waldaa keessa kan hin jirre, iddoo keessan irraa fagaattanii kan jirtan, sagalee waaqayyoo irraa fagaattanii kan jirtan, tajaajila keessan irraa fagaattanii kan jirtan, wanti hundumtuu isinitti salphatee kan jiru, isa kan waaqayyootiif ulfina kennuu, kabaja kennuu, humna dhabdanii kan jirtan, waaqayyo gara ofii isaatti isin waama, gara tajaajila isaatti isin waama, gara sagalee isaatti isin waama. Isaatu isiniif jireenya. Xumurri keessan akka bareedu, nagaan keessan guutuu akka ta'u, gara isaatti, gara gooftaa jaalalaan isin waamutti, isa dhiiga isiniif dhangalaase fannoo irratti, isa kan biyya lafaa dhiiftanii gara isaatti akka deebitan, gara ulfinaatti akka deebinu, hunduma keenyaaf waaqayyoo waamicha nuuf godha. Hafuura isaatiin si fayyisuu waan barbaaduuf gooftaan, na fayyisuu waan barbaaduuf gooftaan, gara isaatti akka deebinu, isa akka barbaaddannu, gara sagalee isaatti akka deebinu gooftaan waamicha nuuf godha. Hafuura waaqayyootiif galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yeroo hundumaa nu gargaaruudhaaf nu wajjin waan jirtuuf, gara ofii keettis nu deeffachuu waan barbaaddeef, hidhaa miila keenya qabee jiru, jireenya keenya qabee jiru, bara keenya, mul'ata keenya qabee kan jiru, dhaloota raasaa kan jiru, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaada seexanaa kamirrattu yeroo kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaa keenya waama. የተሰበረ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። የታሰሩ እንዲፈቱ፣ የታመሙ ነፃ እንዲወጡ፣ እስራት በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን በዚህ ሰዓት የተበጣጠሰ እንዲሆን ጸልያለሁ። መርገም በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ እንዲሆን ጸልያለሁ። የጨለማ የዲያብሎስ ኃይል፣ የመርገም ኃይል የተመታ እንዲሆን ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ለታሰሩት መፈታትን፣ ለተጨነቁት ነፃነትን በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን በእያንዳንዱ የህይወታቸው ጥግ፣ በእያንዳንዱ በህይወታቸው አቅጣጫ አንተ ጣልቃ እንድትገባ፣ መርገም ሁሉ እንዲሰበር፣ የአጋንንት ኃይል የተመታ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ሰዓት ጸልያለሁ። የታመሙ በዚህ ሰዓት ይፈወሱ፣ በኢየሱስ ስም የታሰሩ በዚህ ሰዓት ይፈቱ፣ የተጨነቁ በዚህ ሰዓት ነፃ ይውጡ፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይፈቱ። Hafuura keetiin hiikamanii nagaan mana isaaniitiif haa ta'u, maqaa gooftaa Yesuusiin ulfinaan haa guutamanii, iddootti qabamanii haa hiikamanii, nagaan, gabiin, boqonnaan mana isaaniitiif, jireenya isaaniitiif maqaa gooftaa Yesuusiin saatii kanarraa kaasee isaaniif haa ta'u. Halleluuyaa, halleluuyaa. Gooftaa Yesuusiif galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Waaqayyoo amanamaadha. Sagalee isaatiinis gooftaan nutti dubbata. Egaa sagalee waaqayyoo gooftaan har'a nuuf kenne mata dureen isaa dhiisii gab jedhii nagaa qabaadhu kan jedhudha. Halleluuyaa. Waaqayyoo dhiisaa nuun jedha. Gabiis qabaadhaa, boqonnaa qabaadhaa jedheeti nutti dubbata. Waaqayyoo dhiisaa yookiin immoo dhiisii jedhee yommuu dubbatu,
akkasumaanii miti. Namoonni yeroo tokko tokko rakkina keessatti nu arganii dhiisi obsi yookaan immoo gorsa adda addaa nu gorsuu danda'u. Waaqayyo dhiisi yommuu siin jedhu dhiisi siin jedhee si dhiisee si biraan deemu. Namoonni dhiisi siin jedhanii si dhiisanii si biraa deemu. Namni dhiisi siin jedheeti humna siif kennuu hin danda'u. Dhimma sana irratti addatti si gargaaruu hin danda'u. Dhiisi siin jedha, dhiisi siin jedha, si dhiisee si biraa deema. Waaqayyo dhiisi yommuu siin jedhu si dhiisee si biraan deemu. Waan si dhiisee si biraan deemneef gooftaan dhiisii siin jedha. Si dhiisee si biraan deemu dhiisi. Si gatee si biraan deemu dhimma baasitti ta'e kana gati. Gati dhiisi. Ani si dhiisee si biraan deemu. Ani siin gargaara. Boqonnaa siif nan kenna. Ulfina siif nan kenna. Kanaafuu maal godhi dhiisi. Yaaddoo sirra jiru kana ba'aa ofirratti duultee jirtu kana rakkina ittiin guutamtee jirtu kana yeroo hundumaa isa ilaala, isa gara gaggalcha, waa'ee isaa haasaa, waa'ee isaa dubbachaa kan jirtu. Yeroo hundumaa dhimma isaa gara gaggalchaa, dhimma isaa yaada, namoota wajjin irratti mari'achaa, bilbilaan irratti haasaa, hirriba irratti dhabaa, ba'aa sitti ta'ee kan jiru. Dhimma kana dhiisi. Waaqayyo dhiisii siin jedha. Dhiisi. Egaa afurri Waaqayyoo akka isin hubachiisu abdii nan qaba. Maal dhiisuutu nurraa eeggama? Maal dhiisuutu nurraa eeggama? Dhiisi yoo siin jedhu Waaqayyo maal dhiifta? Yaada cubbuu ta'uu danda'a. Ba'aa ofii keetii ofirraa kaasuu hin dandeenye ta'uu danda'a. Maariyaam faan dhagaa awwaalcharra Yesuus Kiristoos irra jiru eenyutu nuuf kaasa, eenyutu dhagaa kanarraa nuuf kaasa jechaa yommuu deeman dhagichi irraa garagalee argan yeroo ga'anitti. Waaqayyo ofii isaatiif ba'aa sirra jiru sirraa kaasuu danda'a. Kanaaf dhiisi. Ba'aa kee fudhuuti gara koo koottu kan siin jedhu Waaqayyo humna qabeessa waan ta'eef maal dhiisutu nurraa eeggama? Cubbuudha. Yaaddoon taane amantii kan qabaanne sagalee Waaqayyoo akka hin amanne namni tokko jireenya booruu isaatiif baay'ee hirriba dhabaa yoo bule namni kun amantii dhabaa jira jechuudha. Maaliif booruu isaatiif amantii dhabee jira. Waaqayyo na jiraachisaa, na gargaaraa, balbala naaf banaa jedhee amanuu hin dandeenye jechuudha. እምነት አጥቷል ማለት ነው። ነገ እግዚአብሔር ይረዳኛል ያግዘኛል ብሎ ማመን አይችልም ይሄ ሰው። ለምን? በፍርሃት የተሞላ ነው ህይወቱ። ማመን አይችልም። እግዚአብሔርን ማወቅ አይችልም። በሰራውና ባጠራቀመው ነገር ልክ ነው እግዚአብሔርን ተስፋ ሊያደርግ የሚችለው አይደለም። የሌለን ነገር ማኖር የሚችል ደጅ መክፈት የሚችል ጠላቱ ድቀታችሁን ሲጠብቅ ከፍ የሚያረጋችሁ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ባለቀና በተቆረጠ ነገራችሁ ላይ እርዳታን የሚያደርግላችሁ እግዚአብሔር ነው። ከናፍ ዋቀዩ ዲስ የሙስ እንጀዱ ኢሰ ዲመከ የሰራወተሜ ጅሮ ሰዱሜ ጅሮ ረቲ ጎፍታን ዋን ሃራጎቹ ዋንደንዶፍ ዲሲስ እንጀዱ ዲሲስ እንጀደ ሲብራ ደሙፍ ሚቲ ዱኮበ ስረ ጅሩ ያዶ ስረ ጅሩ ባአ ስረ ጅሩ ከለቲ ሁንዱማ ዋን ሲመርሴ ጅሩ ሁንዱማ ረቲ ሞይች ሲፍከኑዳፍ ዋቀዩ ዲሲ ቦሩኬ ዲሲ አረነት ከነዱ አመንቲዳን ፉለኮ ደደቤ ዲሲ ዮ ዲሱ ባቴሞ ሰይጣን ማል ሲጎዳ ሶዳዳን አመንቲራ ከኩፍቱ ሲጎዳ ያዶዳን ከራት ደምት ወላልቴ ያደ ሰገሌ ዋቀዮራ አከጎርቱ ሲጎዳ ያደ ጀሎታቲን ከራ ቢራረ ከደምቱ ሲጎዳ ከናፍ ነሞኒ ባየን ዲሱ ዋን ደደበኒፍ ከጣሙረ ገራገራቲን ወንጌል ራኩፈኒሩ ቀጣሙረ በርባዳኒ ከራ ቀጣሙራ በርባዳኒ ከራ ጀሎን ኢሳን ተርጊሲሰን በረኒ ከዋቀዮ ዲሰኒ ቢተት ጎረኒ ምርገት ጎረኒ ወንጌልራ ያደ ዋቀዮ ራኩፈኒሩ ያዶዳን ሶዳዳን ጅሬኛ ሳኒ ካምቦሩቲፍ ያዶዳን ነንጅጂራ በልበላም በነዳ የደኒ ኦፊሳኒ ያደ ዋቀዮ ራኩፍሰኒሩ ሰይጣን ኢሳን ገርጋሬ ኦፊሳኒቲ ሰይጣን ወጅ እንዳበተኒ ከናፍ ሰይጣንኒ ኢሳ ከገርጋሩ ያዶ ዳና ከጉተም ነው ጎዳ ዋኤ ማቲ ዋኤ ጅሬኛ ከይሰኒ አመንቲ ዳን ዮዳበነ ማለ ብየ ለፋረቲ
moo'icha argachuu hin dandeenyu. Moo'icha Kiristoos nuuf kenne Kiristoos ilmi Waaqayyoo inni du'a mo'e akka nu wajjin jiru yoo amanne wanta hin jirre jiraachisuu kan danda'uu fi Waaqayyo addatti akka nu gargaaru yoo amanne yeroo san ba'aa keenya isarratti gatuu dandeenya. Kan seexanni nutti dubbate, duwwaa seexanni nutti argisiise, wantoota nurratti qophaa'anii jiran hundumaa nurraa garagalchuu kan danda'u Waaqayyoo isa hundumaa danda'udha. Kanaaf gooftaan dhiisi yommuu jedhu si dhiisee si biraan deema. Maal godha? Si gargaara. Dhiisi gab jedhii anaatu irratti siif yaada. Waanan an siif yaaduutu jira. Anuu siif hin yaada. Si gargaaruudhaaf. Ulfinatti si baasuudhaaf. Nagaa qabaadhu seexanni nagaa si dhorkuudhaaf. Wanti argaa jirtu nagaa si dhorkuudhaaf. Boqonnaa akka hin qabaanne wantoonni sirratti hojjetan baay'eedha. Gab jedhi nagaa qabaadhu. Nagaa si dhorkuudhaaf, boqonnaa si dhorkuudhaaf yeroo hundumaa bilbilaan karaa namootaa, karaa maatii, karaa hiriyyootaa wantoonni iddoo hojiitti sirratti ta'aa jiran hundumtinuu amantiirraa akka kuftu. Yeroo hundumaa sammuun kee namoonni sammuun isaanii yeroo hundumaa boqonnaan hin qabne jiru. Waan haasa'an, waan godhan, waan dubbatan kan hin beekne keessi isaanii hamma duwwaa ta'utti yaaddoodhaan kan guutaman jiru. Amantiirraa kan kufan, jilbeeffatanii dhimma isaanii gooftatti kennachuu kan hin dandeenye namoonni jiru. Dhimma isaaniitiif yeroo hundumaa ofii isaaniitiif irratti kan dhamaan. Dhimma isaaniitiif ofii isaaniitiif yeroo hundumaa irratti dhamaanii, irratti cichanii, irriiba dhabanii waa'ee dhimma isaaniitiif. Kana jechuun seexanni dhiisuu kan dandeenye, gabjannee jiraachuu kan dandeenye, nagaa kan qabaanne yeroo hundumaa hin barbaada. Amajaajiidha. Cubbuudhaan, rakkinaan, hammina garaa garaatiin yeroo hundumaa akka si barbaadu yommuu barte dammaquutu sirraa eeggama. Yoo dammaquudhaa baanne dhimma tokkoon fudhatamnee banna. Iddoo tokkotti dammaquutu nurraa eeggama. Iddoo tokkotti gara Waaqayyootti deebi'uu qabna. Maal gochaan jira? Garamiin deemaa jira? Sosochiin koo maal fakkaata? Jireenyi kiristaanummaa kootii maal fakkaata? Gara gooftaatti deebi'aan jira guyyaa guyyaadhaan hafuura isaatiin gaggeeffamaan jira. Waaqayyo ijoollee isaa yeroo hundumaa waan gargaaruuf gara Waaqayyootti akka deebinu gooftaan barbaada. Kanaaf macaafa faarfannaa 46 irratti akkas jedha. Dhiisaa gab jedhaa. Ani Waaqayyoo akkaan ta'e beeka. Ani saba lafa irraa gidduutti ol kaafameera. Ani biyya lafaa keessatti ol kaafameera. Waaqayyo gooftaan maccaan wajjin jira. Waaqayyo inni kan Yaaqoob da'oo keenya jedhaniiti iddoo kanatti dubbatu. Dhiisaa gab jedhaa. Ani Waaqayyo akkaan ta'e beeka. Kanaafuu yommuu dhiifnu, yommuu gab jennu Waaqayyo Waaqa keenya. Gooftaan gargaaraa keenya. Gooftaan isa nu ceesisuudha. Waaqayyo gooftaan maccaan wajjin jira. Dhimma keenya irratti nu dhiisee nu biraan deemu. Namoonni nu dhiisanii deemuu danda'u. Waaqayyo nu dhiisee hin deemu. Dhimma keenya irratti nu gargaara. Dhimma keenya irratti nu gargaara. Amanamaadha. Beekamaadha inni nama gargaarutti. Kanaafuu Waaqayyo dhiisi gab jedhi gara kootti deebii nagaa qabaadhu siin jedha. Ergaa hunduma keenyaaf Waaqayyo nutti dubbachaa jirudha. Wanto hundumti keenya waan dhiisuun nurra jiru qabna. Waan dhiisuun nurra jiru. Waan keessaa ba'uun nurra jiru. Gara gooftaatti deebi'uun akka nuuf ta'u wantoonni nu barbaachisan baay'een jiru guyyaa guyyaadhaan. Amantii kan nu dhoorkan, gabii kan nu dhoorkan, boqonnaa kan nu dhoorkan, ofii keenyaaf ofiif yaannee, ofii keenyaaf ofiif hojjannee eessayyuu ga'uu hin dandeenyu. Ayyaana Waaqayyootiin ulfina Waaqayyo nuuf kenneen, gargaarsa gooftaan nuuf godhuun, isatti dhiisuudhaan gab jechuudhaan nagaa qabaachuudhaan Waaqayyo akka irratti nuuf hojjetu. Kana
waaqayyoof carraa kennuudha. Irratti naaf hojjedhu. Dhimma koo irratti naaf hojjedhu. Dhimma koo irratti naaf hojjedhu. Ani ofii kootiif hojjedhee homaa gochuu hin danda'u. Si wajjin yoo jiraadhe, si wajjin yoo deddeebi'e nan gargaarama. Ija godhachuun latuun naaf ta'a. Akkaan hin coolagne, akkaan hin gogne, burqaa jireenyaa kan taate sitti maxxanee jiraachuutu naaf ta'a. Yeroo san nan fayya, yeroo san nan gargaarama, yeroo san qalbiin jijjiirradha, nagaan argadha, boqonnaan argadha. Sammuu kootu gabii argata, boqonnaa argata, jireenya kootu fayya. Kufaatii keessaa nan ka'a, iddoon itti kufee nan ka'a. Seexanni narratti moo'ichan argatu. Waaqayyoo ati na gargaarta waan ta'eef. Kanadha. Waaqayyo dhiisaa gab jedha. Ani waaqayyo akkaan ta'e beeka. Hundumaa kan uume, hundumaas kan danda'u, isin gargaaruu kan danda'u waaqayyo akkaan ta'e beeka. Waaqayyo akkaan ta'e beeka. Waaqayyo akkaan ta'e beeka. Waaqayyo akkaan ta'e beeka jechuun hundumaa kan uume, hundumaa irratti aangoo kan qabu anadha. Hundumtinuu harka koo jala jira. Wanti harka waaqayyoo keessa hin jirre tokko illee hin jiru. Aangoon, ulfinni, qabeenyi, dandeettiin, ol kaafamuun, ol qabamuun hundumtinuu waaqayyo biraa dhufa. Isatu nama gargaara. Simboo kan namaaf kennu, ayyaana kan namaaf kennu, ulfina kan namaaf kennu gooftaadha. Cubbuu keessa kan nama baasu, ulfinatti kan nama harkisu gooftaadha. Firaanii miti, dandeettiidhaan miti, namoota baay'ee beekuudhaan miti. Gooftaatu ol si qaba. Gooftaatu si gargaara. Namoonni yoo si beekuu baatan, iddoo baay'eetti yoo beekamuu baatte, firoonni kee yoo si irraanfatan, hiriyoonni kee yoo maqaa kee wallaalan, gaddeebitee rakkina keessa yoo jiraatte, ba'aan yoo sirratti baay'ate, waaqayyo ana irratti dhiise. Gara kootti deebi'i. Namni isatti kooluu galee gara waaqayyotti deebi'e kufeechitti nafu. Waaqayyo guyyaa qaba. Guyyaatti si waamu. Guyyaatti si gargaaru. Guyyaatti ulfinatti si waamu. Guyyaa itti balballi siif banamu. Guyyaatti fayyitu. Guyyaatti isa si rakkiseen gargar itti baatu waaqayyo guyyaa siif fida. Guyyaatti maseenummaan kee raawwatee dhaabbatu. Guyyaatti ija godhattu. Guyyaatti gargaaramtu waaqayyo siif fida. Ija keessarraan kaasin. Karaa eegalte hin dhaabin. Oduu seexanaa dhageesse gara duubatti hin deebin. Kanaafidha dhiisaa gab jedhaa ani waaqayyo akkaan ta'e beeka. Mootota isa duraa 1836 irratti akkas jedhe. Yeroo aarsaa galgalatti Eliyaas raajichi gara iddoo aarsaatti dhihaate, yaa waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam, kan Ishaaq, kan Yaaqoobis, ati waaqayyo isa kan Israa'el akka taate ani garbicha kee akkaan ta'e wanta kana hundumaas abboommii keetiin akkaan godhe har'a akka beekamu godhi jedheeti waaqayyo kan Abrahaam, kan Ishaaq, kan Yaaqoob akka ta'ee fi innis gabricha waaqayyo akka ta'e sagalee hafuura waaqayyootiin mirkaneessee amantiidhaan fuula waaqayyoo dhaabbate. Wanta kana hundumaas abboommii keetiin akkaan godhe jedheeti dubbate. Ati kan Abrahaam, kan Ishaaq, kan Yaaqoob abboota keenya kan gargaarte isa kana gochaa kan hin jiru abboommii keetiini. Abboommii keetiin. Yaada kootiin, fedha kootiin, hawwii kootiin osoo hin ta'in abboommii keetiin kan hin gochaa jiru. Ati waaqa abboota keenyaati. Kanaafuu gabii yommuu argannu, nagaa yommuu argannu, yommuu dhimmoota nu marsan dhiifnu,
waaqayyo kophaa dhaabbanne Eliyaas kobaasaa jira. Kobaasaa jira. Kan bala'aan baay'een walitti qabamanii yommuu jiran aarsaa dhiheessuudhaaf raajota san gidduu kobaasaa jira. Raajota balaa. Kobaasaa dhaabbatee maqaa waaqayyoo waame. Gooftatti amanachuu. Kophaa keessan yoo jiraattan warra hammina garaagaraa hojjetan gidduu yoo jiraattan maqaa waaqayyoo kan hin beekne gidduu yoo jiraattan waaqayyoo isin hin dhiisu achitti. Kanaaf Phexros isa duraa 5 irratti lakkoofsi 7 akkas jedha. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataatii dhiisaa. Of qabaa dammaqaas. Seexanni amajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsuu barbaadee hin naanna'a jedheeti dubbata. Macaafa faarfannaa 55:22 irratti immoo wanta yaaddoo isinitti ta'u waaqayyotti gati wanta yaaddoo sitti ta'u waaqayyotti gatii dhiisi. Inni akka ati hin kufnetti si irkisa. Namni qajeelaan raawwatee akka hin godha jedheeti dubbata. Gooftaaf galanni ulfinni haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaanni waaqayyoo isin wajjin haa ta'u.